Marhaba hadha wanti isin qabadhee dhufee jiruu biyya namaa sabrii fi ofsaan dabarsuun dirqamaa kan jedhudha. Maaliif yoo jettanii waan nu mudatu waan baay'eetu nu mudachuu mala kanaafuu sabrii fi ofsii barbaachisaadha jedha mata dureen kiyya hadha. Maaliif jennaanii biyya namaa kana keessatti waan hedduu nu mudate waan hedduu keessa dabarfannee hadha geenya alhamdulillah. Please subscribe, like, share gochuun dagatina warri mana kanaaf haaraa taatanii obboleen kiyya akka wajjin hojjetaa jirru immoo koomentii yaada qabdanuu koomentii jalanaa kaa'uun dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Salaamataa illee dagannee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jaalatamtootaa fi kabajamtootaa hordoftoota Fadilaa Kamaal kan amantaa musliimaa akkasumas hashamaa harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota obboleeyyan kiyya kan jaalladhuu fi kan kabaju kan amantaa naayituun jedhin gosan jedhin wal hojjetaa jirru kan amantaa kiristaanaa akkam jirtan nagaa keessanii nagaanii fi nagaaniif rahmani rabbii bakkuma isin jirtan hundattuu hunduma keenya haa qaqqabu isiniin jedha. Amma gara oduu kiyyaattan dabarfadha gara waan qabadhe dhufeetti mee hoonaa danda'amee dubbadha. Sabrii jechuun maalii ofsa jechuun maalii kan jedhudha. An akka mataa kiyyaatti waa hedduu keessa akkuma dheengaddaa irraa isinii kukkutee irraa isinii dubbadhee mataa jechuudha. Keessaa tokko jechuudha. Itoon tartiibaan dubbadhee dhugaa hedduudha. Dabarfadhee namni akka kootii yookaan namni anaa olii kan lubbuu isaallee dhabee, kan ija isaallee dhabee, kan harka isaallee dhabee, kan qaama isaallee dhabee hedduutu jira. Kana anaa olii jechuu barbaadeetanii alhamdulillahi rabbil alamin yoo sabarree yoo obsinee ni tarkaanfannaa ni deemna gara filafiititti jechuu barbaadeetanii obboleeyyan kee jaalatamuu fi kabajamoo. Nuti shamarranii biyya Arabaa jechuun dhugaa warqee caalu nuti warqeen lafa keenyaan bakkuma teesse nuti garuu dhukkubsannee illee waan ciibnu hin ciibnee fi dhukkubsannee akkatti ciibnullee akkatti mana namaa kana keessa ciibnullee hin qabnu dhugaa dubbachuu yoo ta'an ofirraa kaaseen beeka. Dhukkuba hedduunis na dhukkubee ergeera. Bi'aansi ani kan inni hedduu dhukkubsadhee jira jechuudha. Alhamdulillah dhukkuba sanarraayis rabbiin kiyya na gargaaree rabbii gaditti kan nama fayyisu kan nama akka mudawaadha. Rabbiin akkuma dhukkuba nuu kennee dawaalee nu akkuma dhukkuba nutti kennee dawaalee nu bira kaa'ee jechuudha. Dhukkuma kennee dawaalee bira kaa'ee jechuudha. Yaani kuni amantaa kam keessa iyyuu jira. Akkas isinii jechuu barbaade garuu kan nama fayyisu immoo rabbii yookaan akka amantaa keenyaatti waan nutti amannu jennee amannaa jechuudha. Amma nuti warri shamarranii ani cinqatii hedduu keessa bahee isinitti himeen jira irraa. Cinqatiin keessa bahee keessaa tokko bara 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Akka Itoophiyaa ana lakkoofsa kana hin beeku. Bara 2021 akkuma gara biyya galeen 2020 ji'a 11ffaa gaafa guyyaa tokko gara Itoophiyaa imalee jira jedhee isinitti himeen ture. Ji'a tokkoffaa achi gaddeebi'ee isiniin jedheen ture. Yeroon galu sana keessatti obboleettii kiyya Rahmaa Kamaal YouTube kana jammartee kaatee dhiiftee inshallah deebitee qoxisuu koo jechuudha. Isii wajjiniin ji'a tokko wal dursina biyya kana dhufu. Isiinaa dhuftee ji'a tokkottan dhufee obboleettii kiyya hin galla jedhee fuudhee galee obboleettii kiyya gara biyyaa jechuudha. Yeroon fuudhee galuutti nu lachanu maallaqa ofirraa qabnu gallee deebi'uuf galle akkuma nam tokko hamee namni gizee biyya namaa dhufee lafa bitataa mana jaarrataa waayaani hundi keessan hin beektan jechuudha. Waan isinitti himu qabu. Yeroo sana hojii eeggallee hin gallee dhufnaa ji'a lama teenyee boomaa miteenne gallee raamaa obboleettiin koo akka sababaa biyyatti na biraa hafte. Torbii hangadetti dhufte torbiidhuma biyya kanatti deebitee turte. Akka diingataa yoo rabbiin namaa dabarsee yookaan qabaan rabbii namatti dhufe qaba mana biraa hafte liqii namaaf hin dura ture sa'aatii sanatti Rahmaanii harkasii duwwaa biyyatti hafte. Ani biraan dhufe wallahi cinqatiirraan kan ka'e yaaddoorraan kan ka'e isaabiirraan kan ka'e ofirraa kaaseen dubbadha. Wallahi rabbi kiyyattan kakadha. Rifeensi mataa kooti bishaan boombaa yeroo shaaworii gadu wajjiniin ba'uu eegale jechuudha. Maaliif obboleettii kiyya natu sababaa fuudhee galee sababa koo kiyya harka duwwaa biyyatti hafte kan jedhamu hedduu tokko dhiphina keessa galee jechuudha. Tazaa erganaa
rifeensa kiyyaa baruma sana keessa bara 2021 akka lakkoofsa Awurooppaa nan yaadadha. Mucaa arsii tokko wajjin hojjedha. Mana intala madaamii kootu hojjettu hin ta'e hedduu amma viidiyoo kana dhaggeeffachuun si mala YouTube koo jala jirti. Intala hedduu jaalladhuu fi hedduu kabajuu Misiraa Huseen jedhamti. Misiraa Huseen Ibrahim Arsii Asallaati jechuudha. Waggaa 4 wajjin dalayni ituu waliin dhibintu waliin muufatin ammallee biyya kana keessa jirti. Walitti adda baanus achi mataa kiyya rifeensi mataa kiyya molaa wallahi tu amantaan kiyya nan dhorkine rifeensa mataa kiyya fidee asiin maxxansa garuu amantaa kiyya naan nayyamu. Suuraan sun suuraan amma isin asirratti argitan kuni ergan mataa sana addadhe rifeensa kana isin naa dhoofti isin maal jetti durumaanuu hedduu na jaallatti hedduun isii jaalladhalleedha. Rabbiin anaa walitti isii haa jaallatu. Hamma rifeensa mataa kiyya footoo kaafte gadi qabde wallahi gubbee kana keessa isan molaa'ee jedhee adda adda filafisitti galee fadiila bar mataan kee tabilaashee jira ofirraa addee fayyinaan jette lakkii naannanii jedheeniin yeroon bombaa jala qabannaa dhoofte siifa biqiluutte gizeen torban muka ofirratti ka jedhu wallahi fayyaan rifeensa kiyya akkuma sanatti ka'e fayyaan rifeensa kiyya akkuma dhahame sanaanii rabbii kiyyattiin kakadhaa. Fayyuma sanaan inni kana futtu wal keessaa gizee dhahaan isaa wal keessaa hiikamu wal keessaa futtaa miti wallahi inni futta'u buqqee mataa kiyyarraa ol kaka'ee jechuudha. Ol kaka'ee akkasitti haaduu bittee madaabiidhaan haaduunaa xalabiin jedhe maaliif yaaduu isa kan fayyadameeti si waan biraa seete beektanii kazaa isa xiqqoo sana intiniidhaan xalabiin jedhe wallahi madaamiin kiyya mataa kiyya yaadamuun beektu. Isi atuun sinin barin biraa bahe rifeensa mataa kooti guutuu hammaan guutuutti haadadhe jechuudha. Obboleettii kiyya ani isaanillee argitee jirti. Obboleettii kiyya ani isaatti keessaan argeen jira. Tuma waa'ee waliin dudubbannu mataa koosaa isaa duraanis isa erga aadamees inni molaa'uusii jechuudha. Yaadannoodha lafa jira jechuudha. Gizee yeroon addadhullee yeroo molaa'ullee yeroollee addadhullee hundi isaati lafa jira jechuudha. Akkasitti madaamiin hojiinatti dabalte siniin jedhee hojiin ituu hojii sana hojjedhu dhukkubni naqabe dhukkuba garaa keessaan naqabe maatsinii keessa dhukkubsadhe. Allakkaa gizee dibsiin dhufe dibsii namni hin beekne jiru dibsii sallee giimaatiitti namni gurguramu kana yeroo inni dhufe liitirii 25 fa'i dhufaan gurgurama mana sana keessatti. Gizeen dhufee jaarkaaniidhaan gizeen harkisuu ani takka waa hin beeku miidhama waan jedhan hin beeku mitiire maatsinii kiyya kanatti nagale. Maatsinii kiyya kanatti nagalee hamma gizeen boole bishaanii boola'u rabbi isinitti fidini gara boole bishaaniitti na bahu hamma nan boo'a danda'ee gatiin taa'u waliin ka'u ani waan isaa hin beeku miidhamees hin beeku ergan biyya galee dhufe mana dhukkubsadhee mana hakimii dhaqe. Mana hakimii geessitan jedhe malee dhukkubee bakka waan isaa hin beeku miidhame jedhamus miidhamee hin beeku waan ta'eef mana hakimii dhaqe. Mana hakimii dhaqee nama rammaranii callumeetuma kiniinii naa kennanii dhiiga baramanii booliin nama rammaranii fincaanis marammaranii jechuudha kiniin naa kennan torban tokko kiniinicha liqimsee inni dhiise. Amma guyyaa tokko guyyaanii miidhama kanarratti baruu jiru amma immoo koonfortii beektanii kan uffatatti namni miidhamu liitirii 25 fidde namtittiin makiinaa keessaa gadi bu'ifamee inni ol harkisee boota istooriitiin gahu natti ka'e battaluma sanatti maatsanii kiyyatti nagalee ammallee nagalee yeroodhaan jedhu. Anamma imimmaan kun fedhii kiyya malee boo'a jechuudha. Achi biyya dawwalee warra eessuma kiyyaa ammallee Muniraa Baaraayyaa mucaa eessuma kiyyaati YouTube kanaan wal jala jirraa isinillee YouTube hojjettee baay'ee na dhukkubee akkas na dhukkubee maal naa wayyadheen gadda manaa fi miidhaqina dhiisee ammallee kunuun natti kan jedhu natti lubbeera gaa bakka lubbuun godha gisee natti dhufee haddii harkaan qabuuti jechuudha. Achi lakkii yaa ilmoo kiyya ni miidhamte warra eessuma kiyyaa obboleessa haadha kiyyaati jechuudha. Nu guddisanii akkas qoricha akkasii dhugennaan qirfaa fayyinaa ajajanii battaluma sanatti abishiidhaa fi siinfaa yoo hin beektanii ta'ee akka naannoo keenyaatti siinfaa jedhama. Battaluma sanatti na oba inni abishii callaadhaa fi siinfaa liqimsi achumaan irraa gad achumaan miidhama ta'uu baree guyyaa sanaa jammaree miidhama sanaa tuunee fi obboleettii kiyyaa ammas gara kanatti deebisee fuudhee
isiillee jechuudha. Sammuus illee tasgabbeessee hanga yoonaa waliin jirra jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kee jaalatamtootaaf kabajamtootaa wanti nu keessa baanee wanti nu muudanne hin jiru. Kaan dhukkubsatanii dhukkubaan miidhamanii kaan immoo mana namaa keessatti darbamanii ajjeefamanii kaan beelaan qoonqoodhaan miidhamanii. Kanaafuu namni nu hunda nu olii nama hedduutu jira. Ani akka kiyyatti bakkan qabee bakkan dubbadhu hin qabu. Dhugaa jechuudha. Erga waggaa 3 biyya kana hojjedhee galee deebi'een booda hojii hedduu hojii nigdii isi akkuma isinitti biizinesaa hojjetaa ture jechuudha. Madaamii kiyyaa wajjin harka kiyya kanaanii jechuudha. Kanaafuu namni sabaree wayitti bahaa namni obsee wayitti bahaa ammas wanti nu hojjetaa jiru kuni rabbii keenya kadhataa nuti jechuudha. Amma yeroo keenya mana madaamiitii fi kunoo hammas kan dabalataa hojjetan inni yuutuubara keenya irratti hojii keenya dabarsaarra irratti qabaannee dhiifne amma hundi keenya wal argina akkaataatti hojjetaa yuutuubara kana kanillee akkaataatti hojjetaa wal argaa jirra irra hedduun keenya jechuudha kan wal bira jiru. Kanaaf obboleeyyan kee jaalatamtootaa kabajamtoota maatii keenyatti hojjannee galuudhaaf waan sila baane karoora keenya guuttachuudhaaf maaltu nu barbaachisaa sabiriidhaa fi obsatuu nu barbaachisaa jechuudha. Maaliif yoo jettanii sabirii fi obsa yoo qabaanne malee nu filafiitii deemuu dandeenyu. Amma akka kiyyatti akka mataa kiyyaatti gizee tokko of ajjeesi fayyinaan jedha. Wallaahi duraan jechuudha. Amma guyyaa tokko dheengaduma yeroo namti tittiisuun hojiidhaan baaftee hojiidhaa bahee hojii kana galu akkuma isintti namatti maraatudha. Mucaan nu wajjiniin hojjannullee dheengadda Fadiila jettee yuutuuba kiyya jala galtee dhaggeeffatte akka waan inni Haxiyyaa jedhamti in dhaggeeffatti viidiyoo kana yoo irra buute akka waan seenaa kee agasiin dhageenyeetti dhimma kiyya qabachuu dadhabee jette. Gaafa sanaa jechuudha. Madaamii akkasitti illee rabbi nu qabini rabbi nama ittiin qabini kaasatan ijoollee nyaata hojjetan. Hedduu ijoollee nyaata hojjetan hedduu mana madaamii akkasitti hedduu rakkisaadha. Madaamonni ijoollee nyaata hojjetan akka waan ofii jarri nyaatan asalbinetti fakkaata subhaana wa ta'ala. Kanaafuu rabbiin obsaaf sabirii nuuf haa kennu akkuma amantaa keenya irratti rabbiin nu haa jabeessu amantaa keenya illee kadhannaa keenya illee irratti jabaataa. Wanta hundayyuu sabiriidhaa fi obsaan oo dabarsinee inuma dabarfannaa isinii jedha obboleeyyan kiyya. Wallaahi rabbiin waan hundaa olii inni nu uume bishaan irraa nama nu godhe waan hundaa olii. Kanaafiyyuu nuti isinii sabartanii dabarfachuudha. Yeroo tokko ituu uffachuu beeynu ituu nyaachuu beeynu ituu akka namaa gadi baanee bashannanuu beeynu bakka yaada yaani karoora qabnu sanaa innee dudubbatti deebina. Wallaahi aniin kuni akka waan amma nyaannee duunee keenya hin beeknu waan hojjetaa jiru dhugaa jechuudha. Waan fedha keenya asittiin hojjetannu maaliif birriin keenya gaafa jee guute gahe ammoo irra buufame yookaan nama gargaaraa yookaan ofumaa waa godhannaa waa hedduutti ba'a. Birriin keenya inni jee guutu deemeera. Jee guutte malee ati waan fedha keetiin bitattu. Dhugaa dubbachuuti kaasatan ijoollee shamarran mana xalabaa jirru waan irra hedduu ati jaallatti jibbitus waan irra hedduu madaamota sii fida. Madaamiin tokko gaan jirti sheexan akka madaamiyan biraa bahee madaamiin tokkos madaamiin gaariin kan akka bira jiru kun ni jirti. Dhugaa dubbachuuti madaamii waan ilmoon sitti kennite sii kennitu waan ilmoon sii nyaatti qooda yoo tokko ilmoon sitti kennite tokko kennite yoo lama kennite lama namaa anaa kennitu jechuudha. Hin jirti jechuudha madaamiin hundaa miti. Garuu dhuma keessa sabaraa yeroo dhahitee inumayyii waan gaariitti si baasa. Waan gaariitti ba'uun keenya immoo biyya keenyatti nagaan gallee maatii keenyatti nagaan gallee hojii qabannee jiru irratti jajjabaannee biizinesa hojjannee ittiin qayyaramnu irratti jajjabaachuudha. Biyya ormuma hangamuu yoo ta'e nuufi biyya namaa jedhama. Maaliif nuti mana hidhaa keessa jira anamdha waggaa 8 mana hidhaa jedhama. Xalabaan jira waan ta'eef bakkee bahee akkas jedhee guyyaa tokko uf jedhee yoon dhukkubsadhe cinaacha gaarii ciisee yoo bakka yoon dadhabe sa'aatiin dadhabetti rafuu hin danda'u. Yaani akkuma kiyya hundi keessanuu irra caalaan keessanii jechuudha. Masalan anama ganama zeemni barumsaa jiru likkii isaa haqamsaattiin kan ka'e hanga zuuriitti haara galfadhu zuuriitti haara galfadhe madaammaa teessan jettu hojiidhuma kootii filaa dhugaa dubbachuu isaa ammaa hote achii boodammoo jechuudha. Ammas gara irbaataatti
qursiin hin hafu urbaan hin hafu misaan hin hafu alaallee hin bitamuun mana kanaamu kanaafuu jennaanii yoo sabarre immoo dubbiinoo dhibee ni dabarfannaa obboleeyyan kiyya jaallatamoo obboleeyyan kiyya kabajamoo kan viidiyoon kiyya kun isin qaqqabe kan sagalee kiyya kana dhaggeeffatan yeroo yerootti waan tokko walii haa dabarsinu gorsa tokko waa'ee keenya irraa haa dubbannu waan keessa dabarfanne irraa haa dubbannu waan keessa baan irraa illee haa dubbannu kanaafuyyuu waliillee gorsa babbareedaa walii haa kenninu walirraa illee haa baran waan dabarfanne keessa illee obsa haa godhannu isiniin jechuu barbaadeetanii maaliif rabbiin maatii keenyatti nu haa galchu kan maatiin isaa duniyaa irra jiru rabbiin nagaatti nu haa galchu kan immoo jira kan rabbiin kan musliima ta'e rahmat haa godhuu fi rabbiin dambii isaa dhiisu kan kiristaanaa ta'e immoo rabbiin nafsi isaa haa maaru akkas isiniin jedha viidiyoo kiyyaa yoo isinitti dheeratee isin moofachise na of golchaa irrallee na darbaa cinqatiin wanti isin namatti hin finne hin jiru yaanni wanti isin namatti hin finne hin jiru garuu keessa darbuudha. Assalaamu alaikum.